baasne bakkeetti nagatte amma kun eerpoortii Medinaa keessa jira Oromoo maaloo sagalee naaf ta'a maaloo tikeetti murtee biyya galinaan jetti ani kaleessan dhufee homaa tokko hin hojjetanne Oromoo adarraa keessa sagalee naaf ta'a maaloo akka beektan na godhaa siniin jedha Oromoo kiyya maaloo na biran darbiina adaraa Oromoo kiyya adaraa እዚህ ኤርፖርት መዲና ኤርፖርት ናት። እባካችሁ እርዷት። ከእንደገና ምንድነው የቢሮውን ስም እንኳን አታውቅም። ምን እንደማድረግ ግራ ገባኝ። ሲም ካርዷንም ቀምታታለች። እባካችሁ ويجرى جرينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في أردفتوتا جرجرتو بجراتن الشمار كفون وروني أمنتي براس أردفتن وندمتي كيسانو بجراتني بكم جرتني تنجني رامنا ربي سبرا حاجراتنا سنين جرا أكون فيديو رتي أجرتني أوبوليتي تينتنا أجول حارة وبيجرا رفتي جشورا مدامين إسي أسوسي واتا كندلاجتين أسوسي كوبو فراهين كباتني فوتي boolee geessite jechuudha tikkeettee murtee fi siimiilleen irraa fudhattee jettee mucayyoon immoo lakkoofsa dallaalaallee hin beektu qaallattiin biirootti hin deebisnee fuutee boolee fiddee jechuudha. Isiin immoo galiisa fedhii hin qabdu maaliif namni kalee biyyarraa bahee biyyatti deebi'uu hin fedhu. Nama kaleessa biyyarraa bahee miti namni as keessa tutturee jedhee haalli jireenyaatiin wal qabatee galuu hedduu takka ulfaata. Maaliif namni akka bahee fiigee ofirra deebi'ee galuun hedduu takka ulfaata. yeroo amma kana fa'a aarsaa guddaa kafaltee ijoolleen ka biyyarraa dhufaa jirtu aarsaa guddaa kafalaniiti maallaqa irraa deebi'ee forsos irraa deebi'ee biyyarraa hetta ijoollee harawa biyyarraa bahaa jirtu miti ijoolleen mandura afaan beektu rummaan dura biyya namaa kana keessa ture achi as deebi'uu fi aarsaa guddaa kafalaa jira. Innaa obboleewwan tiyyaa mucayyoon tuni waan qabdu tarii maatii gurgursiistee maatillee jijjiirtee ofiillee of jijjiiruudhaa fi kan biyyarraa dhufte arraan tanammoo yoo akka isii yaadde ta'uu fi baatee hedduu takka ulfaattee hedduu takka booddee cinqamaa jirti. Inshallah ka rabbiin keerii haa godhu. Wanti tokko immoo wanti asirratti jechuu barbaade amma isiin dallaalallee beektu biiroollee lakkoofsa biiroollee qabdu lakkoofsa dallaalallee qabdu jechuudha. Akkanuma biyyarraa dhufte ta'ee siimii wajjin irraa fudhatte qaalitti natti fakkaata. Baazawwee dirqama lakkoofsa inuma qabdi jedhee yaada. Gaafa biyyarraa bahanii akkuma jedhe aarsaa hedduu nama kafalchiisa. Yeroo ammaa kana namni biyyumarraa bahuu qofa keessattuu ijoollee haaromni waan akka hin beekne takka biyyarraa baatee hin beekne biyyarraa bahanii biyya namaa kana deemuun waan guddaa takka isaanitti fakkaataa jechuudha. Haguma biyyarraa bahanii haguma biyyarraa deemanii fi muddamanii ijoollee baay'eedha ijoolleen biyyarraa bahuu fi kabaatee as girtullee maal jedhanii yoo ati baradhu jiruun biyya namaa akkana jiruun biyya namaa ulfaatti jiruun biyya namaa akka isin yaaddanii fi akka amma achi teettanii haasoftan kanaa miti yoo jettee ati gorsite maal isin qofa mana haadha keessanii jirtanii isin qofa akkasii miti ijoollee hedduutu akkasiidha. Garuu immoo gaafaas dhufanii waa hedduu keessa galanii jechuudha. Akkasii obboleewwan tiyyaa deemuun duratti nama irraan deemanii fi dallaala irraan deemanii adda baafachuun barbaachisaadha. Dallaaluma ta'ee fi dafeetuma nama oofaa fi baqa namni tokko yookaan isin dura dafee oofee fi carraan deebi'ee fi miti nama maatiin keessan beeku nama yoo isin rakkattanis maatiin keessan bira dhaqee rakkoo kana keessaa isin furuu danda'u ta'uu qaba. Namuma ta'eef onlaayinii kanarratti amma yeroo ammaa kana jechuudha. Namoonni dhufuu barbaadanii namoonni akkas ta'uu barbaadanii damni torbee lama keessatti xumurraa damni akkas taanaa jedhanii onlaayinii irraa ijoolleen dhiiraallee ijoollee hedduudha amma Dubaayin keessatti mucaa waan isin garramu kaleessa laala viidiyoo isaa dallaala isa fidee nu yennaan hin beeku jedha. Dallaala isa fidee hin beeku jechuudha. Kana jechuun waa hubachuu dhabuudha. Waa yaaduu dhabuudha. Maaliif namni tokko ka'umsa biyyarraa ka'uu duratti xiinxalee waa hundaayyuu xiinxalee ilaaluun barbaachisaadha. Bakka itti deemuu fi eessa akka gahuu fi biyya namaatii biyya ofiitii miti. Biyya ofii keessattuu magaalaa takka irraa magaalaa takka yoo deemani
haga tokkotti haga keessa isaa deemanii waan adda baafa waan isa adda baafatanitti garaa nama gabbaa jechuudha. Jiruun biyya namaa immoo hurrii namatti buufti. Namummaan beekaa fedheeyyuu yeroo jalqabaatiif dhugaan isiniin jira. Hurrii namatti buufti. Nama obsa qabuu fi nama mataa bal'atutu jiru biyya nama kana keessa danda'ee jiraata. Akkasii obboleewwan xiyyaa rakkoon uummata keenyaa rakkoon ijoollee keenyaa babal'ataa jirti. Rakkinni keenya babal'ataatuma deemaa jira. Guyyarraa guyyatti waa hedduu waan qalbii nama cabsu kun asii boohaa kun achi boohaa maal binni carrama keenya bicha waan rabbiin akkana godhee bicha dhugaan isiniin jedha hedduu takka giraa nama gabbaa obboleewwan xiyyaa inshaallah warroonni ijoollee biyyarraa fiddanillee biyya namaa kana teettanii obboleewwan teessanii dallaala irraa fiddan adda baafadhaatii dallaala akkamii akka ta'ee fi nama akkamii akka ta'e nama naannoo keessanii ta'uu qaba namni irraa deemanii mucayyoon tunarraa deebisaa fedhii hin qabdu kaleessa biyyarraa dhuftee eenyumtuu kalee biyyarraa dhufee fiigee deebi'uu hin fedhu har'aan tana biyyarraa dhuftee biyyarraa bahuudhaaf waa meeqa aarsaa meeqa kafaltee biyyarraa baati furosii meeqatu jira birrii meeqatu jira waa meeqatu jira jechuudha. Akka qallaalitti biyya bahan jiran akka yeroo nu biyya baane waggaa 5-6 baranaatiin dura akka qallaalitti akka salphatti baane jechuudha. Biyyarraa furosiin kun hin jiru wanni takka hin jiru ammaan tana mabiraayii baratta meedikaala tarii kun mabiraayin kunuunsii milkaa'uu dhabuu danda'a meedikaalli kunuunsii milkaa'uu dhabuu danda'a yeroo meeqa yaalanii yeroo meeqa ta'abaniiti ka isaan bakka tana gahanii jechuudha. Gaafa deemanii dhufanii as gahan garuu yaanni akka isaan yaadanii dhufanii miti faallaasanii ta'a jechuudha. Akkasii rabbiinis bakka gaarii fi nama gaarii bira nama haa geessu. Rabbiin kan inshaallah rakkoo tanallee nurraa haa furu. Rakkina hamaa keessa jira uummanni keenya ijoolleen teenya gamanaa boohaa jirti. Ijoollee umuriin isaanii waggaa 15 waggaa 16 biyyarraa baatee gaafa isiin asirratti boottu hedduu takka namatti ulfaata. Inshaallah rabbiin nurraa jijjiira gaaf tokko nama jijjiiramti yoo rabbi fedhe akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa sheer godhaa fi nama biraan gahaa inshaallah.